Jarmaa mootummootaatti dhaabbati dhimma godaantotaa hordofu IOM Itoophiyaa keessatti lakkoofsi godaantotaa dhibbeentaa 1.5 oliin gadi bu'uu ifoomsee jira. Akka IOM jedhetti amma Tigraay bakka walitti bu'iinsitti adeemaa jiru odoo hin dabalatin ammas Itoophiyaa bakkoota kaan keessa namoota miiliyoona 2.7 oltu qe'eedhaa buqqa'anii gargaaramaa jiru jedha. Gabaasi IOM akka adda foo'ee kaa'etti warreen miiliyoona 2.7 kana keessa miiliyoonni 1.8 ol sababa walitti bu'iinsaan warra qe'ee buqqa'e yoo ta'an 500,000 fi 33 ol kan ta'an sababa hongee kaan ammoo kan 100,000 fi 23 ol ta'an waldhabbii hawaasummaa garaagaraatiin warra qe'ee buqqa'anidha. Buqqaatii kanaan naannolee keessaa naannoon Somaalee buqqaatota miiliyoona 1 ol qabaachuun yoo dursu Oromiyaan buqqaatota 600,000 oliin lammaffoo naannoon Amaaraa fi saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa walduraa duubaan sadarkaa sadaffaa fi afuraffaa yoo ta'an bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa buqqaatota 570 qabaachuun sadarkaa dhumaarra jira. IOM gabaasi kun qorannoonsaa waxabajjii fi adoolessa bara 2022 kan gaggeeffame ta'uu hime naannoo Tigraayittis dabalata godinaaleen Oromiyaa keessumaa gara Gujii fi lixa Oromiyaa dabalatas bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz takka takkattis sababa rakkoo nageenyaatiin bakkeewwan qorannoon kun marsaa guutuudhaan bira hin geenye ta'uu ifoomsee jira. Obbo Garramuu Waliiqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaati. Haala buqqaatii naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchise akkas jedhu. Rakkoon samaa inni amma kana jettee yeroo hunda qabattee taa'uu hin dandeessu yennaa nageenyi fooyya'u qe'eetti deebi'u yeroo immoo rakkoo ta'u deebi'anii buqqa'u. Yeroo darbee kaasee nuti deeggaraa turre gara Oromiyaa keessa jechuudha godinaalee adda addaarraa gara 461 ture. Isaan baay'een isaanii immoo amma gara qe'eetti deebi'anii gara 200,000 ol immoo ammas kan hin deebine immoo gargaaramaa jiru. Kanaaf ammallee lafa rakkoon jiru hin buqqa'u lafa immoo tasgabbaa'ee deebi'anii qe'ee isaaniitti deebi'anii jiraatu. Kanaaf ragaan yeroo hundumaa iddoo tokko dhaabbatu miti warra buqqaatotaa garuu immoo maa'inni yeroo baay'ee buqqaatonni kun amala isaan qabanii keessumaa giddu galeessaa fi gara lixa Oromiyaa yoo fudhatte baay'een isaanii firatti magaalatti iddoo adda addaatti baqataniitu yeroo dabarsu host community kan jennu fa'aa jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'u yeroo baay'ee ragaa sirriif hin qabatamaa ta'e iddoo tokko dhaabatee turuun argannu. Gabaasa dhaabbata godaantotaa Jarmaa mootummoota gamtoomanii kanarratti godinaalee Gujii Wallagga Lixaa Ilubaaboor bakka rakkoon nageenyaa jiru namoota buqqa'an jedhaman hin hammatu. Naannoo sana haalli jiru akkamii? Akkuma xiqqaas amma fakkeenya Ilubaaboor yoo fudhanne gargaarsallee isaanirra darbee iddoo biraa hin gaafanne achumatti wal gargaaranii bakka jirutti uummannis akka deebi'u ta'eetu hojjetamaa jira waan ta'eef baay'ee waan fooyya'eedha siin jechuu barbaadetaniin kana qofaa miti bakka nageenyi fi amansiisaa ta'e namni qe'ee isaatti deebi'ee bal'inaan hojii isaatti deebi'ee jira. Egaa inni guddaan amansiisaa kan ta'e nageenyi akka bu'u barbaada malee namni hunduu warra amma jiru jennullee deebi'uuf fedha qabu waan ta'eef fooyya'aa jira bara kana xinnoo bara darbeerra amma fooyyee guddaa jira. Obbo Garramuun mootummaan namoota buqqa'anii jiran kanaa fi gargaarsa haga danda'e dhiyeessaa akka jirus dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.